Egaa akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii chaayinaalii Oro Istuudhaatti egaa arras irra deebuudhaan ji'oogiraafii kutaa 10ffaa yuunitii afuraffaa paartii isa jalqabaa irraa waliin eegaluuf dhufnee jirra. Hanga xumura sagantaatti dhufaa bu'aan affeerraa kan gabanumaan gaa viidiyoo laayik sheer gochuu hin dagatinaa isin jecha warreen maatii chaayinaalii keenyaatiif haaraa taatan chaayinaalii keenyatti dabbalamuudhaan barnoota keessan guutummaan guututti asirraa argachuu dandeessan isin jecha yuunitiin afuraffaan gaa ji'oogiraafii kutaa 10ffaa the populations of Africa kan jedhu jechuudha. The great geography is related within the about information all natural resource and the land forms of climates and the populations of the problems that is concerned within the growth of the number of populations of Africa. Gartee geography kutaa kudhan faadhaa wannummaan inni dubbatu waa'ee Africa climate dabalatee population dabalatee land form dabalatee akkasumatti gartee natural resource dabalatee wantoota baay'ee as keessatti waliin ilaalaa jira jechuudha. Kanaaf gartee unitiin afuraffaan partiin isa jalqaba populations of African kan jiru jechuudha. Waa'ee ummata Afrikaa yookaan gartee number of the populations kan jiru jechuudha. 4.1 overview of the world populations growth and the size halaallu akka addunyaatti jalqaba world populationii maal growthiidhaa fi size isaanii akka maal fakkaata kan jiru halaallu. Global population trend yookaan direction jechuudha. Direction yookaan agarsiistuu yookaan gartee global population trend yookaan number of population gartee guddina jechuudha. Yeroo yeroodhaan guddatu kan nu argisiistudha jechuudha. Global population trend directions of population trend jechuudha. Waan gartee wantoota guddina lakkoofsa uummataa nu argisiisan ajalatti information jiran laalla. World population growth is accelerated after the World War the first, the second, when the population of less developing countries began to the increasing is dramatically. Kana jechuun world population yookaan lakkoofsi baay'ina uummataa yookaan gartee guddina lakkoofsa uummataa waraana addunyaa lammaffaa booda saffisaan guddachaa dhufe yerooniif gartee developing country biyyoonni guddatan guddachaa dhufutti jechuudha. Kanaaf gartee lakkoofsi baay'ina uummataa waraana addunyaa lammaffaa booda saffisaan akka guddachaa dhufe nu argisiisa. Billions people were added world bara 1960 hanga gartee 1975 lakkoofsi biliyoonni uummata namni biliyoonni takka addunyaatti daame. Another billion ammas biliyoonni bira bara 1975 irraa qabee hanga 89 ni daame. The human population is entered the 20th centuries within this 1.6 billion people left to the centuries within the 6.1 billion jennaan jechuudha. Kana jechuun addunyaan tun gaafa jaarraan 20ffaan seenu uummata biliyeena takka tuqaa ja'a qabdi. Garuu ammoo xumura jaarraa 20ffaa irratti biliyeena ja'a tuqaa takkatti garagalee jijjiiramee jechuudha. Bakka achee bikkattiif deebisee jechuudha. Bakka agartee doubling time dabalii dabalee jechuudha jechuudha kun jechuudha. Kanaaf gartee populations grows and the distributions is different significant among the major region gartee faffaca'insaa fi barbaachisummaan akkaataan guddina yookaan growthiin lakkoofsa uummata addunyaa naannoowwan adda addaa armaan gadii keessatti faca'anii jiran. Eeshiyaa keessatti fa'aa akkasumas Afrikaadhaa fi Laatiin Ameerikaa Kaarabiyaan lafa jennuun Ameerikaa keessatti all increasing the share world population baay'ee guddaa kan qabanidha. 1970 hanga 1920 takkaatti jechuudha. Asians shared the world populations Ross Africans is gartee Afrikaan gartee Asiaan gartee biyya baay'ee lakkoofsa baay'ina uummataa qabdu parsantii 58 hanga parsantii 60 takkaatti guddina isii ol guddifte jechuudha. Afrikaan 10 irraa gara 13tti ol guddifte jechuudha. 1970 hanga 20 takkaatti gidduutti jechuudha. Kaarabiyaan Laatiin Ameerikaan 8 gara 9tti akkasumatti during the same period yeroo walfakkaataa keessatti bara 1970 hanga bara 1920 takkaatti the share northern American decline goote immoo isin 6 bara parsantii 6tti gad parsantii 6 goote jechuudha. Bara 1950tti parsantii 6 turte bara 1998tti ammoo parsantii 5 gad deebite. Eurooppiyaanis akkasuma parsantii 12tti gad deebite turte jechuudha. Gartee akka maalin nutti himutti bureaus of census akka nutti himutti jechuudha. Census is the one of the information that is gartee number of population gartee information yookaan guddinaa fi xiqqaachuu lakkoofsa uummataa nutti himu keessaa censusiin tokko jechuudha. Kanaaf according to the population reference bureaus akka gartee gabaasni yookaan biiroo yookaan census yookaan gartee bara 2020 takka jirutti by the middle of the 2020 yookaan gartee bara 2020 the world has more than 7 billion people
akka addunyaan uummata biliyoona 7 qabaatu nu argisiisa jechuudha. The continent of the Asians is the most comprising of the 959 0.4 akka parsantii 59.4 qabdi addunyaan yookaan gartee continent of Asian yooniif ilaalle jechuudha. Enough of the world populations followed by Africans is African ammoo parsantii kudha lammaffaa irratti aantee jechuudha. Nakasti yookaan wantatti aantee Asiyaatti aantee parsantii kudha torba tuqaa 5% qabdi. Also Asians continent is has a majority yookaan gartee of the world total population bara 2020tti biliyeena 4 tuqaa yookaan 6 qabdu yoo taatu Afrikaan ammoo akkasumatti it is contributions is essentially rapidly increasing in the world addunyaarraa tan saffisaan dabalaa jirtu during this time yeroo ammaa tana Afrikaadha jechuudha. On the other hand gama biraatiin the total numbers of the inhabitants Oceanian ammoo lafti gartee Austraaliyaa jennuun tun parsantii yookaan gartee miliyoona 43 bichaa qabdi jechuudha uummata waa xiqqoo making the continent less populated yookaan uummata xiqqaa addunyaarraa tan qabdu ardii Oceanian jennuun tana yookaan Austraaliyaa jennuun tana because of the large increasing the population size and number of populace added the global populations will remaining high for several decades even as growth rates continue the declines is what it was observed in the recent time kana jechuun because of the large and the increased yookaan guddachuu fi dabaluun yookaan baay'ina lakkoofsa uummataa the numbers of the population lakkoofsi baay'ina uummataa added kan dabalamedha addunyatti yookaan will remain high o sadarkaa olaanaa irra ta'ee ture for several decades waggootan dabran keessatti even growth of continue guddinni sitti fufe to declines as the observing in the recent time yeroo ammaa tana garuu gabbu'aa dhufee jira jechuudha addunyaadha jechuudha kabiyyoota gurguddatanii jechuudha is ogartee only the African continent malee Afrikaan gadi hin buufne ammallee akka biyyoota guddataniiti wajji yoo madaalle jechuudha. Teebii afur tuqaa takka irratti below shows the growth of the world population in lakkoofsi guddina baay'ina uummataa argisiifamee jira. Gartee 1900 tu hanga gartee 2000 fi wantaatti gabatee tana keessa kan jiru 20 takkaatti there has been more populations growth lakkoofsi baay'ina uummataa hedduun gartee since in bara 1950 irraa jalqabee the previous years of the human existence akka jiraatu ta'ee jira jechuudha as keessatti bara 1950 irraa gartee baay'een isaanii lakkoofsi baay'ina uummataa kan dabalaa ture amma fakkeenyaaf yoo ni filaallemma world populationiin akkana bara 19 gartee 90 akkana 50 bara nama akkana hangan takka nama biliyoona hangan takka akkanatti dabalaa dhufe Afrikaan ammoo hangana yookaan hangana akkanatti dabalaa bara kamitti irra dabalaa dhufe jechuudha asitti bara 19 yookaan gartee bara 19 miiliyeena 133 ture deebi'ee miiliyeena 220 takka ture deebi'ee bara 1999 irratti miiliyeena 767 ture miiliyeena 1,340 bara 2020 irratti bara 2020 takka irratti miiliyeena 1,370 itti ol guddatee jechuudha yogguu parsantiidhaan laalle ammoo parsantii 43 dhaqqabaa jechuudha. Kanaaf gartee akkanatti haala kanaan akka dabalaa dhufe Eeshiyaan akkatti Eeshiyaa bichaatu irra guddoodha waan taateef gartee Ooshiniyaan amma fa'aa daldalaa leessiidha jechuudha xiqqaadha uummanni sii baay'eesse baay'een uummata isaanii xiqqaataa kan dhufuudha jechuudha. Kanaaf gartee miiliyoona 43.2 as jechuudha Ooshiniyaan hanga bara 2020 takkaatti jechuudha. Kanaaf asirraa kun akkamatti gartee akkamitti guddataa dhufe dabalaa dhufe moo irrataa dhufe waan jiru laalaniituma adda baasuudha kun waan akkasitti dilas na jettan hin qabu jechuudha. Kanaaf our the world has since is our world has since numerous of changes yookaan gartee in the fertile rates and life expectancy over the past 7 decades jennaan jechuudha. Kana jechuun yookaan gartee changing yookaan gartee fertilitiin uummata hammi dhalatu jechuudha is the life expectancy over the 7 decades akkam ta'aa dhufe jijjiiramaa dhufe hammi dhalatus jijjiiramaa dhufe hangasuma life expectancy jechuun hammi namni tokko jireenyaaf hamma umrii jechuudha bakka waggaa hangam takka jiraachuu sadarkaa hanga jireenya isaa san jechuudha for instance bara 1970moota keessa women had average 4.5 children each
dhalaan takka yookaan dartee dubartiin takka daa'imman afur tuqaa shan hangas afurii hanga gartee shanii jechuudha. Qabaachaa turte bara 1970 keessa baay'izettu bara 2015 total fertility hammi waliigalaa for world had fall to be to below gabbu'ee ture yookaan gartee total fertility'n hammi nama dhalatuudha jechuudha for world akka addunyaatti fall gabbu'ee ture parsantii meeqatti yookaan gartee meeqatti jechuudha lama tuqaa shan yookaan hanganatti daa'imman lama tuqaa shan childrens per woman dubartiin takka hanga ilaaluu dandeessu bara kudha sagal torbaatama afur tuqaa shan ture bara 2015 immoo lama tuqaa shan while the average of the global life spans have rise garuu kanaaluma kana dabaluudhaan hammi namni tokko life expectancy jechuudha hammi takka hau jireenyi namaa dhuunfaadhaa tokkos parsantii 64.6tti ol guddate irli bara 1990 keessa tu parsantii gartee gara hangamitti dhufe years in the early 1990tti immoo 70.8 year bara 2020tti akka dhufu jechuudha bara 2020tti hanga waggaa 70 namni jiraachuu danda'ee jira jechuudha kanaaf however also fertile levels have declined hammi dhalatu gabbu'ee they have not fall at the same pace in the mortile level hammi duummoo baay'eensaa gadi hin buune jechuudha and therefore the world's populations is showing continued growth indicate in figure akka gartee yookaan gartee changing jijjiiramni growing yookaan gartee ummata baay'ina addunyaadha gabatee asii gadii tanarratti haala kanaan argisiifamaa jechuudha yookaan chaartiidhaan oguu keenya jechuudha world population growing haala kanaan kaafamaa jechuudha world population growing bara 1950 hanga 20 takkaatti kan turetti jechuudha bara 1990 keessa agartee 1950 keessa namoota amma kana kan ture jechuudha miiliyoona 2.5 akkas jidduu miliyoona 3 fi miliyoona 300 fi hanga miliyoona 200 jidduu ture jechuudha miliyoona 200 yookaan gartee miliyoona 200 fi hanga miliyoona 300 akkasumatti miliyoona bara 1960 keessa miliyoona akkasumatti ol siqee dhufe miliyoona meeqa dhufe miliyoona 300 bara 1970 keessa miliyoona 3.8 yookaan gara 4tti ol siqee jira jechuudha bara 1980 keessa haala kanaan akkana dabalaa deemaa jira jechuudha the high growth in the world populations is over the past continue in the largely the result of advanced in modern medicines and the improvement in living standards kana jechuun guddachuun lakkoofsa baay'ina ummata addunyaa kunis in the world populations akka ummata addunyaa kun maalirraa kan ka'e largely resultii bu'aa waan advancement fooyya'insa yookaan medicine yookaan fayyaa gaarii qabaachuu irraa kan ka'e ummanni guddachuu eegale improvement living standard jireenyi yookaan fooyya'uu fi irraa waan gartee jireenya mijataa haala laayifii haala mana jireenya haala fuudiidha haala nyaatatti ergatan haala fayyaa isaanii qulqulluu ta'uu irraa kan ka'e addunyatti ummanni dabalamaa dhufee ja'een lafa kaa those have the significantly reducing infant kanaafuu hammi du'uu hammi gartee infantiin hammi dhalataa yookaan gartee baay'inaan kan gabbu'ee fi children's akkasumatti gartee hammi daa'imman yookaan maternal mortality and they have contributed to an increase in life expectancy of people kana jechuun they have significantly reduced infant child and mortal yookaan gartee maternal mortality and have contribute to the increasing life expectancy akka dabalu taasisee jira yookaan gartee hammi jireenya namni hin du'u jechuudha hammi dhalatu yoo xiqqaate hammi du'u yoo xiqqaate akkasumatti gartee mortaalitiin yookaan hammi namni du'u hogguuneef xiqqaate hammi namni haafe jiraachuudhaaf qabu jireenya addunyaa kanarratti baay'ee dheeraadha life expectancy jechuudha kanaafuu namni hogguu walitti heddummaate wal ajjeesaa jechuudha wal dura resoursiin hanqata kanaafuu nyaanni gaariin ni dhabama fayyaan gaariin ni dhabamti barumsi gaariin ni dhabama yookaan wantoonni kun hundi hogguu dhabaman lakkoofsi baay'ina uummataa gabbu'aa dhufaa jechuudha kanaaf gartee hammi namni du'uutis ni dabalaa jechuudha kanaaf gartee ammoo yooniif
gartee hammi dhalatu xiqqaate namni hangi jiru sun jireenya bareedaa jiraatu waan ta'eef jireenyi isaa dheeraadha jaa akka gartee saayinsiiti. This is turning to increasing the world population jaa kanaafuu gartee inni kun hamma akka addunyaatti namni dilli heddummaatu godhee jira jechuudha. Population size saayiziin isaanii amma guddatan growth akkaataan guddina uummata Afrikaadhaa maali jennee ilaalla. Fakkeenyaaf population size ilaallu. Africa has one of the world largest population. Addunyaa keessaa biyya uummata hedduu qabdudha. Afrikaan the continent it is the world second akka addunyaatti lammaffaa irratti Eeshiyaatti aantee biyya nama baay'ee qabdudha. According to the world population data and sheetiin akka himutti by the mid of the jiddugala bara 2020 the continent has two populations yookaan gartee haa total population lakkoofsi nama isii waliigala Afrikaa tana biliyoona takka tuqaa sadii jaaniin lafa kaanii jechuudha. This is makes to up to the 17% akka addunyaatti nama percentii 17 akka qabdu beekamtii jechuudha Afrikaan. Of the world total populations teebilii armaan gadii irratti afur tuqaa lama irratti Africa's populations is nearly 1/3 takka sadaffaa uummata Asia qabdi. The most populations and the 32 times of the oceanian dachaa 32 uummata ardii Australiyaatti deebi'aa jechuudha uummanni Afrikaadha. The last population regions in the world last population regionin iddoon gartee Afrikaa addunyaa irraa uummata xiqqaa qabdu ardii oceaniyaa yookaan Austraaliyaa sanii jechuudha. Uummanni Afrikaa dachaa 32 itti deebi'aa jechuudha. Kanaaf amma share of the world populations by regions yogguun ilaallu amma Asiaan parsantii 59%dhaan Afrikaan parsantii 17 Northern Amerikaan parsantii 4 Latin Amerikaan parsantii 8 tuqaa wayii akkasii tuqaa Europeans akkasuma parsantii 9 tuqaa 4 Oceanian parsantii 2 takkaa honga'u jechuudha baay'ee xiqqaadha jechuudha parsantii takkaa honga'u guddaan kanaafuu Asiaan parsantii 59 tuqaa 4 17 tuqaa 5 ammoo Afrikaadha itti aanee eenyu guddaadha. Awurooppaadha itti aanee eenyu guddaadha Laatiin Ameerikaa yookaan Kaareebiyaan bikka jennu akkasumatti gartee itti aaneen ammoo Noors Ameerikaan kan jennuun kanaatiitu raankiidhaan haala kanaan kaayamaa jechuudha. The Sub-Saharan Africans is Sub-Saharan Africans biyyoonni Afrikaa tokko gartee Saharaa tokko reputed in the experience to the world high rate of the natural increase in the populations about the percentage sadii gaanii jechuudha. Baay'ee akka addunyaatti bikkitti naannoowwan Saharaa gadiitti nuuza Sub-Saharan biyyoota Saharaa gadii kana bikkitti guddataa jirtu. It is the populations is the projected to the growth of this gartee namoota gartee miiliyoona 700 gahaa jechuudha. Bara 1955 jechuudha Afrikaa keessatti biiliyoona takka tuqaa jaatti tilmaamuu gahee jira jechuudha. Bara 2030 akka tilmaamaatti jechuudha. Gartee uummanni Saharaa gadii kun jechuudha. Waggaatti parsantii 3 dabalanii jechuudha. Kanaaf this is large growth and estimated guddina guddaadha. Total fertile hammina dhalatu guddaadha. About the 6 children daa'ima jaadhala namni tokko xiqqaatti jiddu galaan per woman actually hedduudhaami which is and the world average gartee akka lakkuuttillee kan baay'inaan gartee daa'iman dhalanii jechuudha. Bara waan fakkii 4.3 irratti illustrated of the present agarsiifamee jira parsantii jedhan distributionin hammi faffaca'iinsa yookaan uummataa jijjiirama uummataa jechuudha. Bara 1900 hanga bara 2000 gartee meeqaatti jechuudha dhibba takkaatti jechuudha. Comprising that is Africans within the other regions yookaan gartee addunyaa biraatti wajjin yogguunii fi laalluu jechuudha. Haala kanaan akkanatti scientistoonni lafa kaanii jechuudha waa'ee uummata addunyaadha. The properties of the populations by majority area of the world hanga bara 1900 hanga bara 2050 jechuudha tilmaamaan haala kanaan lafa kaanii jechuudha. Afrikaan gartee bara 1900tti akka isiin parsantii 8 taate bara 1959 hanga bara 2000 takkatti parsantii 39 geessee jirti jechuudha. Afrikaanu baay'ee haala kanaan 50tti bara parsantii 25 uummanni addunyaadha baay'inni isaanii baay'ee kan dabaludha jechuudha. Haala kanaan haalli guddatu Eeshiyaan parsantii meeqa akka taatu parsantii 43 Afrikaan itti dhiyaachaa deemte jechuudha. Haala kanaan Eeshiyaatti ogguunii fi Eeshiyaatti baay'ee itti dhiyaachaa deemte jechuudha. Haala kanaan yoonii fi gartee amma akka guddinaan baay'ee saffisaa jirti miti. Dura fagoodha jirti amma fakkeenyaaf Eeshiyaan. Kanaaf gartee haala kanaan gaafa isiin bara 1900 irra jirtu Afrikaan 8 turte isiin 57 waliin dhufanii.
haalli kun kun jijjiiramaan deemu 55 56 57 59 60 60 akkana jecha hanga asitti gaddeemuutti eegalaa jechuudha. Isaan maaliif xiqqeessuu eegalan waa'een gartee warra biyyoonni developed ta'an uummata isaanii baay'inaan kan xiqqeessanidha. Afrikaan ammoo haala sanarra hin jirtu jechuudha. Haala kanaan akka dabalaa deemaa jechuudhaan tilmaama istimeet yookaan lafa kaanii jiran jechuudha uummanni saayinsistiinonni jechuudha. Population growth yookaan guddina uummataa kan jiru. Africa is one of the world fastest growth bikka uummanni addunyaa itti guddatu jiru keessaa Afrikaadha. Takka ardiin uummanni baay'inaan itti guddatu jiru Afrikaadha. Akka addunyaatti Afrikaadha. Afrikaan ardii uummanni baay'inaan ittiin guddataa jiru keessaa Afrikaadha jechuudha takka. Sorry. Afrikaadha jechuudha. Afrikaan uummanni baay'inaan. Rakkoo teeknikaa nu mudateef dhiifama isiniin jechaa gaa koompitara dhaameetiin bilbila irratti isin garsiisuu jiraachuudha irra koompitara irra dhaabnaan jechuudha. Kanaaf gartee bilbilli dawwalaan nama dararaa jechuudha. Kanaaf gartee soorii dhiifama isiniin jecha Afrikaan gartee world fastest growing population bakka uummanni baay'inaan yookaan gartee itti guddatu jiru jechuudha. Baay'inaan itti guddatu jiru Afrikaan beekamtuudha jechuudha. This continent has been expressing the rapid changing bakka jijjiiramni uummataa saffisaan itti jijjiiramu jiru. Population sizing as a result of the many factors. Sababaa gartee faaktoroota hedduutu jira jechuudha. Wantoonni baay'ina lakkoofsa uummataa Afrikaan akka guddatu taasisan. The interactions between the fertile and the mortile wal fudhannaa yookaan gartee hamma dhalatuu fi hamma duuti jechuudha. Despite the gradually declines in the birth and death rates globally. Kanaaf ta'ullee garuu hammi dhalatuu fi hammi duus addunyaa biraa keessatti despite ta'ullee gradually declines wakka walii galaatti suutaan xiqqaataa dhufee jira addunyaa biraa keessatti. Afrikaa keessatti immoo mallee guddatuma jira jechuudha. This is continent is continues to express itti fufaa jirti high rates populations grows namni guddini namaa jechuudha. As some historical resource indicate akka gartee seenaan historiidhaa dabre tokko taateen nu argisiisutti Africans is populations had been increased very slowly until recent time. Yeroo hanga ammaatti Afrikaan gartee suutaan lakkoofsi baay'ina isiidhaa ammallee dabalaa jira. However ta'ullee bara 1950 keessa the continent is populations began to the increasingly very rapid. Bara 1950 irraa kaasee uummanni isiidhaa gartee saffisa very increasingly rapid saffisaan dabalaa dhufee jira. As a result, the continent populations experiences rapid rise in the numbers of the opposite to other part of the world. Gartee Afrikaa tana guunii fi addunyaa biraa wajjin compare gogoone continent experience rapid increasement number of population kan opposite faallaadha jechuudha addunyaa biraatti wajjin. Addunyaan biraa lakkoofsa baay'ina uummataa xiqqeessu jirti Afrikaan ammallee dabalaa jirti jechuudha. Fiigarii tana irratti lafa kaa'amee jira. Shows the trends in the population size of Africans between the years of 180 hanga gartee bara 2000 takkaatti lafa kaa'amee jira jechuudha. Chaartii kanarratti haala kanaan lafa kaa'amee jira jechuudha. Kanaaf bara gartee takkatti yookaan gartee asirra kan kaa'amee jiru yiirii yoo ta'u asirratti population miiliyoonii bara 1,500 bara 1,600 bara 1,700 bara 1,820 hanga gartee akkatti bara 2000 wantaatti ogguun fi lafa kaa'ame lakkoofsi baay'ina uummataadhaa asirra zeeroo irra ture. 50 bara 1,000 yookaan gartee bara 2050 baay'ee 1950 kan gartee lakkoofsi baay'ina uummata Afrikaadhaa saffisaan dabalaa kan dhufe bara 1950moota keessaa increasingly akka gaariitti very increase bakka dabalaa dhufe jechuudha. Bara 1950 keessatti baay'ee dabalaa dhufe jechuudha lakkoofsi baay'ina uummata Afrikaa. Haala kanaan akka lakkoofsi baay'ina uummata Afrikaadhaa bara 1950moota irraa akka gaariitti guddachaa dhufee beekuu qabnaa jechuudha. Kanaaf gartee haala kanaan lafa kaa'amee jira jechuudha. Akka baay'inaan dabalaa jiru jechuudha ammallee. Kanaaf Africa's is a population had been increasingly very slowly until bara 1950tti suuta dabalaa dhufe. Bara kana booda immoo it had taken more than 7 years waggootan yookaan gartee 700 to the nearly doubling time itself bikka deebi'uudhaan dachaa kan bikka deebi'eera jechuudha. Bara kum takkatti yookaan hanga bara kum takkaa fi 700 jechuudha. Bara kum takkaa fi laal bara kum takkaatti hanga bara kum takkaa fi 700 takkuma hin sossoobu xiqqishoollee hin sossoone la waa takka gartee xiqqisha akka dabalaa dhufe jechuudha lakkoofsi isaanii slowly suutaan. Another nearly bara gartee amma waggaa 200 years is pushed to passed until hanga bara gartee until 1700 population doubling itself again
gartee bikkatti yookaan kan deebi'edha jechuudha hanga isa kanaatti maal jechuudha bikkumarra jira jechuudha. Eeganaa booda immoo siinsis bara 1950moota booda lakkoofsi baay'ina uummata Itoophiyaadhaa baay'ee Afrikaadhaa baay'ee dabale fastery grows saffisaan it is took the average only bara 2000 fi waggoota 25 doubling time'itti bikkattiif deebi'e jechaa jechuudha. Waggoota 25 hin caalle keessatti baay'ee kan guddateedha jechuudha. Population doubling time yookaan gartee biddachaa bikkatti deebi'uu lakkoofsi baay'ina uummataa asitti ilaallaa jiru formula isaati wajjin. It is this times taken for populations doubling size or value jechuudha. Kanaaf gartee inni kun wanti kun kan fudhatamu population doubling time gartee for a population doubling time size dha yookaan gartee size lakkoofsa baay'ina uummataa nu garsiisa or value isaanii. This can be compute kan inni shalagamu rule of the 17 gartee 17 gartee compute using to the rule 17 fayyadamuudhaan it is involved to the dividing to 17 here to make up jechuudha the rate lakkoofsa baay'ina uummataatiif jechuudha population at specific times lakkoofsa baay'ina uummataa gusee kan rate dha ozoniif lakkoofsa baay'ina uummataa hin taane rate lakkoofsa baay'ina uummataa baaftee rate saniif doubling times is equals to 70 over the rate of the population jettee hirtee fi harkata doubling time jechuudha diitiin akkasumatti r jechuun rate uummataati jechuudha kanaaf gartee example asinni kannaa jechuudha. Kanaaf gartee doubling time is equal to 17 over the number of population kanaaf reetuma kana fuuteetuma 70 reetiidhaaf hirtaa jechuudha. Kana jechuun hogguuniif kanaas 10 hin baay'ifta kanaas 10 hin baay'ifta hogguuniif waliin baay'ifte kun meeqa ta'a 0 kun 25 ta'a kun meeqa ta'a 700 ta'a yeroo kanaa goota gana akkasitti waggaa meeqa argatta jechuudha. Waggaa 28tti doubling time akka bikkatti deebi'uu danda'u argatta jechuudha kun waan salphaadha jechuudha. Kanaaf as a result the population of Africa kanarraa kan ka'e lakkoofsi Afrikaadhaa guddina saffisaan dabalaa dhufe over the past century waggoottan dabran keessatti jechuudha. Consequently showed large akkasumatti range young blue yookaan gartee dardarriinis baay'ee guddataa dhufe further rainforest by low life expectancy of below 15 years is same Africans continues to garuu ammoo life expectancy hammi jireenyi namni tokko jiraachuu danda'u yookaan qabu by lowdha xiqqaate yookaan gartee Afrikaa keessatti jechuudha. Maaliif Afrikaan yookaan hogguuniif ilaalle amma biyyoota gurguddatan keessatti yookaan developing country keessatti life expectancy namni tokko jiraachuu waggoottan 87 kana sanii tolsi Afrikaa keessatti immoo namni tokko umrii dheertuu jiraachuu hin danda'u jechuudha. Maaliif less economical development country development gartee biyya less economic jechuudha. Diinagdeedhaan duubatti haftee waan jirtu fayyaa irratti dakkina nyaataa hanqina waa hedduu qaba waan taateef manni qilleensisii haala adda addaa baay'eedha. Kanaafuu gartee uummannisii biyya guddatte wajjin sadarkaa tokkoon jiraachuun isaanii umriin isaanii walqixan ta'u jechuudha. Kanaaf the total population akka waliigalaatti bara 2018 was estimated to the more than 1.3 billion with the growth of the rate dhaan hogguuniif ilaalle haala kanarra ture 2.5 percentii akka ture laaluun beekamaadha jechuudha Afrikaa. Kanaaf the appearance of two highest rate in the world is under the twos as fast as world average growth rate dha jechuudha. Kanaaf gartee fast akka addunyaatti highest rate reetii olaanaa akka qabduu fi dachaa uummata addunyaa tiusii akka isin deebi'aa jirtuu fi irra caalatti akka ammallee lakkoofsi baay'ina uummata baay'eedhaan Afrikaa keessatti akka guddataa jiru arginaa jechuudha. In the term of the period that Africa's population is needs to the double itself dachaa if deebi'aa jechuudha bikkatti double itself dachaa bikkatti if deebi'a lakkoofsi baay'ina uummata yeroo gabaabaa keessatti continuous as the world shortidha. Kanaafuu doubling time short doubling time jechuun yeroo gabaabaatti short doubling time argama jechuudha. Doubling time yeroo gabaabatti argama jechuudha. Kanaafuu life expectancy isaanii xiqqaadha. Such rapid population growth saffisaan guddata lakkoofsi baay'ina uummata Afrikaadha. And the short doubling time dha qaban. Result of the kanarraa kan ka'e is very high fertile daa'imman baay'ee dhalata. Rates that is continue to itti fufan haala wal fakkaataadhaan daa'imman baay'ee dhalachuun also ta'ullee birth rate is hammi dhalatu is declining gabbu'ee jira in the continent ardii tanatti it is still high when the comparing to the rest of the world guddaadha malee addunyaa Afrikaa keessatti ammallee gabbu'ee haa jennu xiqqoo gabbu'ee
akka bara 1990 irra garuu ammallee addunyaa birootii wajjin hogguunii fi ween haayida hogguunii fi ween kompeer hogguu wal bira qabne addunyaa rest of the world biyyoota addunyaa kan biroo wajjin ammallee guddaadha jechuudha lakkoofsi baay'ina uummata Afrikaa kan dhalatu jechuudha. The decline of the mortile hammi du'us in the continent ardii tanatti also is high akkasuma guddaadha addunyaa biraa wajjin hogguunii fi wal bira qabne. The difference between the two has products very high rates of populations growth and the short periods of doubling times in Africa. Ardii tanatti hogguunii fi gartee garaagarummaa jidduu kana hamma dhalatuu fi hamma du'u jidduu kana jidduu jiru hogguu laallu is very high dha guddaadha. Reetiin yookaan lakkoofsa baay'ina uummataa growth hammi guddatuudhaa fi short period of doubling time yeroo gabaabaa keessatti dachaa if deebi'aa jechuudha dabilitee jechuudha. Kanaaf Africans is massive population lakkoofsa baay'ina uummataa baay'ee qabdi Afrikaan tun jechuudha. Massive population is high such as a short period of time has come to within the many interrelated challenge of the opportunity. Kanarraa kan ka'e gartee lakkoofsa baay'ina uummataa kanarraa kan ka'e challenge hedduu rakkoo hedduu problemii hedduu qabdi jechuudha. Some of the challenge rakkoon isii kunis problemii isii kunis producing the gartee sufficient food maal jechuudha produced including producing sufficient food to feed such as a large numbers of the people gartee nyaata gahaa akkasumas dhabuusi asee provide the health care akkasumatti fayyaa environmental degradation badinsa naannoodha akkasumatti in scarcity of the increasing scarcity hanqinni fresh water bishaan qulqulluudha dhabamuu akkasumatti immigrationin imalli adda addaadha asirraa taasifamuun gartee biyya tanarraa namni miiliyoonaan lakkaa'aman Afrikaa keessa out of the continent ardii tana keessaa bahu and the providing the educates of the education barnoota qulqulluu ta'e arkachuu dhabuu and the hundreds of the millions of youngest people living inside of the continent ardii tana keessaa gartee namoonni dardara ta'an hundinuu bahuun rakkoo isiin chaalenjii lakkoofsa baay'ina uummataa walirra qocheeftee ardiin tun mudachaa jirtu keessaa isii takkaa jechuudha. Kanaaf gartee katti aanu immoo factors responsibility for Africa's rapid populations growth sababoota yookaan Afrikaan lakkoofsi factoriin yookaan maal dhiibbaa kan godhe responsibility yookaan wantoonni itti gaafatamummaa qaban rapid Afrikaan rapid akka taatu lakkoofsi baay'ina uummata isii growthiin isii saffisaan akka dabaluuf wantoonni gumaacha godhan maal many interrelated wantoonni gumaacha godhan kan interrelated ta'an walitti hidhaman factors have the contributed kan gumaacha godhan to the rapid dabalinsa yookaan Afrikaadhaa irratti and the constant growth Afrikaan gartee akka gartee lakkoofsi baay'ina uummataa akka guddatuuf kan godhan bara 1950 hanga bara 2020 tti ni jiran many of those interrelated wantoonni kun hundinuu faaktoronni gartee uummata addunyaa akka Afrikaa akka guddatan godhe kun hundinuu demographic haala gartee demography isaaniitis guddisanii jiran while other socio economic isaanii irrattis dhiibbaa godhanii jiran combined those is interrelated factors have they come to the be in gartee inging to behind to Africans is rapid massive populations growth and the past world war era gartee jennaan jechuudha past world war jechuun eega waraana addunyaa lammaffaa booda jechuudha wantoonni gartee Afrikaan akka baay'ina lakkoofsi uummataa dabalan past of the world war the second booda jechuudha bakka kana jechuun booda post eegas booda jechuudha waraana addunyaa booda post of the world war era waraanaa yookaan bara waraanaa addunyaa lammaffaa booda lakkoofsi baay'ina uummataa saffisaan dabalaa kan dhufeedha jechuudha wantoota armaan gadii kanarraa kan ka'e akkasumatti high crude birth rate hammi dhalatu guddaadha high fertility rate hammi gartee namoonni dhalanis baay'ee guddaadha jechuudha gartee fertility fi birziinis tokkuma waan ta'eef children birth or at young age gartee children birth daa'imman xixiqqoo dhalu yaanki umrii xixiqqaa kannanii daa'imman xixiqqoo dhalu kanaatu Afrikaa keessatti heddummaate osoo xiqqaa ifiifuu ilmootu ilmoo dhala jechuusan jechuudha low rates of the agartee contraceptive use of mala da'umsaa yookaan mala ittisa ilmaa hin fayyadaman jechuudha Afrikaan biyyoonni Afrikaadha decline of the infant agartee mortality rates yookaan gartee hammi gartee nama du'u gabbuudha ammas wanni Afrikaatti nama baay'ina uummataa dabale decline of them gartee maternal mortality rate hammi haadha walii gartuu du'u xiqqaachuudha akkasumatti gartee decline of the overall days duutii waliigalaa xiqqaachuudha increasing in the life expectancy hammi namni jiraatu addunyaa irratti gartee dabaluudha and the decline of HIV xiqqaachuun gartee akka uummanni Afrikaatti dabalaman kan taasise jechuudha wantoonni kun hundinuu demographically isaanii haala gartee
Diimoogiraafii Afrikaadhaa kan jijjiiree fi soosho ikoonomikiidhaa fi gartee faaktoroota kana hundarratti dhiibbaa kan godhee jechuudha. Ogguunii fi gartee Afrikaan tun ogguunii fi ilaalle jechuudha. Kompeer gartee akkasumatti comprehensive expansions of African rapid massive populations growth akka lakkoofsi baay'ina uummata addunyaa post of the war era the second warii booda gartee akka wantoonni kun hundinuu Afrikatti baay'inni lakkoofsa uummataa akka dabalu kan taasisan keessaa isaanan kanaa jennee laaluu dandeenya jechuudha. Kanatti haasuudhaan component of the population change yookaan qaamota yookaan gartee jijjiirama uummataa irratti dhiibbaa qaban kan jiru jechuudha. Jijjiirama uummataa irratti qaamota dhiibbaa qabanii jira jechuudha. Qaamonni dhiibbaa qaban maali? Akka xiqqaattu akka guddatu yookaan akka jijjiirama uummataa irratti karaa fedhan haa ta'u negatiivili haa ta'u yookaan pozitiivili haa ta'u qaamota jijjiirama uummataa irratti dhiibbaa qaban. Component of the population change qaamota jijjiirama uummataa irratti dhiibbaa qaban. Population change is the functions is the three variables qaamota wantoota jijjiiran sadii qaba. Fertile barzi hamma dhalatu, mortile days hamma duufi. Fertile kan jennuun barzi jechuudha kan dhalatu jechuudha. Mortile jechuun kan days kan duu jechuudhaa fi akkasumatti migration kan jennuun immigration and immigration qaba. Kana jechuun iidhaa fi akkasumatti aayidhaa fi ii qaba. Kun amma immigration kan jennuun kan idaamu jechuudha. Kan positiividha. Kun ammoo immigration negatiividha. Kun kan bikka takkatti galu kan bikka takka irraa yaa'u jechuudha. Kun kan laalla. Kanaafuu karaa lama qabdi jechuudha. Imalli karaa lama qaba. Imalli tokko katti galuu fi karaa deemuu qabaami saniif karaa lama qaba jechuudha. Kanaaf isaan sadeen kana jechuudha. Migrationiidhaa fi gartee hammi duus ni dirrisa yookaan ni ida. Dhiibbaa godhee lakkoofsa uummataa irratti hammi dhalatus jechuudha. Hammi duus ni ida yookaan ni hirrisa. Ni hirrisa malee wayii ida hammi duu. Kanaafuu negatiividha. Inni kunis lakkoofsa baay'ina uummataa irratti dhiibbaa godhee mongoone godhee hammi deemus ni hirrisa yookaan gartee hammi galuus ni ida. Kanaafuu dhiibbaa ni godhanii wantoota sadeen kana qabdi. Fertile, mortile and fertility, mortality dhaa fi akkasumatti gartee migration qabdi jechuudha. There are four ways of which is numbers of the people is era can change. Lakkoofsi gartee karaa afuriin jira jechuudha. Karaa afuriitu jira. Karaawwan gartee lakkoofsi baay'ina uummataa naannoo takka irratti dhiibbaa gochuu danda'anii naannoo takkatti takkaa'u ida'amuu danda'aniin jechuudha. Eeriyaa tokko irratti jechuudha. Jijjiiramuu danda'aniin. Some mays be born tokko takka namni tokko achi dhalannaan idaamne dhufe. Inhabitant may died takkaa'u namnichi jiraatu tokko duu irratti ammas karaawwan sadii afur jechuudha. It is outside the may move to into the area san keessaa deemuu takkaa'u bakka. Takkaammoo rise to may move out gartee move into area gartee area sanitti dhufuudhaa fi akkasumatti move out area san keessaa bahu ichitti galuu ichirraa deemu ichi dhalachuu ichi bikka sanitti duun gartee dhiibbaa kan godhu ni hirrisa duun ni hirrisa dhalachuun ni ida deemuun ni hirrisa dhufee tokko achi galuun ni ida karaawwan kanaan lakkoofsi baay'ina uummataa gartee dhiibbaan irra geessifamuu danda'a jechuudha. Kanaaf consequently the population is analyzing the request methods that is the prime calculations of the accurate rate birth days in the out migration ja. Kana jechuun gartee consequently population analyzing requiring method maloota gartee uummata kana calculate ittiin goonudha. Isaan kun akka agartee accurate rates of the birthinis daysinis akkasumatti and out migration ichi keessaa ba'uunis those four factors those three factoroonni kun hundinuu jechuudha of life and the called maal jennaan demographic variables yookaan determinants of the demographic peoples yookaan gartee the change of the demographic gartee hamma lakkoofsa baay'ina uummataa demography uummataa gartee kan jijjiiranidha jechuudha isaan kun hunduu the first two birthiidhaa fi daysiin are sometimes is combined from the positiveidha egaa kan dhalatoo fi isaan kun maal jechuudha gartee composite variabilidha yookaan gartee jijjiirama naturality yookaan isaan kun maaliif uumamaan jirtii dhalachuu fi duunis kanaafuu isaan kun gartee neechariidha hinnaan jechuudha dhalachuu fi barzii fi deeziidhaan jechuudha or the extent is or defect kan ta'edha jechuudha barzii of or deeziin jechuudha consequently the population change gartee uummanni jijjiiramuu danda'a jechuudha sababaa du'aatii fi dhalannaatiin is given geographically area naannoo tokko keessatti are affected by wantoota kanaan dhiibbaan irra ga'uu danda'a the difference between the days garaagarummaan jidduu du'aatii fi dhalataa jidduu jiru neechariidha. Egaa uumamaan tokko namni dhalannaan naannoo sanitti ni ida'ama. Uumamaan namni duunaan naannoo sanitti gartee wanni kun waan uumamaan jiru jechuudha. Kanaafuu gartee naannoo sanirra dhiibbaa gochuu danda'a jechuudha. The balance between the migration idha waan gartee coming in kaa dhufu immigration going out kachirraa deemu isaan kun hundinuu maal jennaan also known as the migration jennaani jechuudha. Isaan kanaan
migration jennaan jechuudha. Thus is the change in the population can be calculated by demographic balance dhaan lakkoofsi baay'ina uummataa yookaan jijjiiramni lakkoofsa baay'ina uummataa demographic balance dhaan shallagamuu danda'a equationiidhaan demographic equations kan jennuun kanaan yookaan balancing equations kan jedhan demographic balancing equationii kanaan shallagamuu danda'a. It is the equations inni kun equationiidha. That is used kan nu fayyadu calculate population lakkoofsa baay'ina uummataa jijjiirama yookaan uummataa waggoota dhufan keessatti jiru shallaguudhaaf given area naannoo takka keessatti based on the number births lakkoofsa dhalatee fi days lakkoofsa du'ee fi lakkoofsa migrationii irratti hundaa'uudhaan lakkoofsa gartee kartee equationii yookaan gartee calculate godhu jechuudha jijjiirama lakkoofsa baay'ina uummataa jechuudha. Kanaaf P dhaan maal jennaan P kanaan the general formula of the equation is balancing equation is which is populations is equal to balancing equation is equal to jennaan maal jennaan jechuudha starting population lakkoofsa T dha bakka buufne starting population lakkoofsa gartee starting population akkasumatti maal jennaan minus starting population minus or plus natural increasing gartee hamma dabaluu jechuudha. Ammas akkasumatti gartee natural increasing in the net migration akkasumatti where the natural increasing is equals to barzi ta'uu danda'a yookaan days minus days akkasumatti in the net migrations is equals to migrations minus immigration karaa gabaabaadhaan asitti arrasii ifa sii taa'otu. Kanaaf P maal bakka buufatte population at days of the period ummata du'e P dhaan bakka buufatte population population PT jettaan population waan gartee population at the end of the period gartee ummata xumura nan sorry la populations at the end of the period yookaan xumura yeroo takkaa keessatti namoonni jiran PT dha. Populations at the beginning of the period jalqaba namoonni jiran maal jedhan P yookaan dot yookaan gartee P O bakka buufatta barzi P B dha bakka buufatta days eenyu bakka buufata diida bakka buufata. Kanaafuu populationii yeroo takka keessatti indii tokko pireedii takka keessatti jiran irraa hir'isuu populationii yertee jalqaba yeroo irratti jiranii la amma ka amma jiru jechuudha kaarreentii jechuudha indi pireed amma shala gudeemtaa mi ka ammaa irraa hir'isuu ka duraanii walqixanii ta'a ka dhalate irraa hir'isuu ka du'ee itti da'u yookaan gartee immigration kan itti galee irraa hir'isuu gartee out migration ka keessaa yaa'ee jettaan. Kanaafuu equationii kanaan ni argata. Karaa biraatiin ammoo akkam jettaan namoota ammaan tana jiran irraa hir'isuu taayimii kan yeroo ammaan tanaa jiran namoota duraanii namoota ammaa irraa hir'isuu namoota duraanii qixxee ni ta'a. Ammaas maal jennaan natural increase kan jennuun waa lama of keessaa qaba. Deeziidhaa fi barzii of keessaa qabaa miti. Itti da'uu migration ammoo net migration ammaas ka deemuuf ka itti galuuf keessaa qabaa miti. Karaa kanaanis argachuu dandeessaa jechuudha. Warra ammaa irraa hir'isuu warra duraanii itti walqixanii ta'a. Warra du'ee fi warra jiru itti da'uu akkasumatti warra itti galee fi warra deeme walii daane maal argannaa jechuudha. Baalaansii of equationii argachuu dandeenya jechuudha. Jijjiirama lakkoofsa baay'ina uummataa argachuudhaaf jechuudha. Isaanuma kana warra amma jiru irraa hir'isuu warra duraanii karaa gabaabaadhaan warra du'ee fi warra dhalate walitti daatee itti da'uu warra deemee fi warra itti galee walitti daanaan argachuu dandeessa baalaansii equationii jechuudha. Kanatti aansee ammoo kan jiru Africa's the major demographic trendy akka taate yookaan gartee Afrikaan major demographic akka addunyaatti demographiin populationii isiidha baay'ee guddaadha. Kana as keessatti gartee trendii isii yookaan directionii agarsiiftuuwwan isiidha as keessatti clearly detail waliin laallaa jechuudha. Thank you isiniin jaalladha. So much barattoota kiyya galatoomaa baay'ee. Kanaaf gartee yaada keessanis akkuma duraanii naaf kennu hin dagatinaadha. Yaada niin fudhadhaa jechuudha. Kanaaf baay'ee hanga paartii lamaffaa walitti deebinuun galatoomaa nagayaan naaf tura.